kunis hundumtuu inni haasoo jechuudha manni dubbachaa ture biyya akkasii inneen kun hundumtuu bineensa yookaan seexana waaqeffachuu isaanii fi barri bara xumuraa akka ta'e nu hubachiisa. Hubachuu qabna jechuudha. Dubbiin Waaqayyoo garuu qunnamtii saalaa abbaa manaa fi haadha manaa akka seera dubbii Waaqayyootti gaa'ela isaanii raawwatan qofaaf eeyyamu. Dubbiin Waaqayyoo dhaggeeffataan gara dubbii Waaqayyootti immoo gaafa dhufnu gara sagalee Waaqayyootti immoo gaafa dhufnu gara eeggannootti immoo gaafa dhufnu akka amma isa dubbisaa turre kanaa taana akka biyyoolii adda addaa taana otoo hin ta'in Itoophiyaan akkas taate otoo hin ta'in akka dubbii Waaqayyootti immoo kan gaggeeffamuu qabnu jechuudha. Dubbii Waaqayyoo immoo daangaa qaba. Daangaa nu kaa'e. Kiristaanaaf daangaa kaa'e. Dubbiin Waaqayyoo garuu jedha qunnamtii saalaa abbaa manaa fi haadha manaa akka seera dubbii Waaqayyootti gaa'ela isaanii raawwatan qofaaf eeyyama. Kanarraa kan hafe qunnamtiin saalaa kamuu diinummaa Waaqayyoo agarsiisa. Inni abbaa manaa haadha manaa malee ala deddeebi'u jechuudha. Abbaan manaa haadha manaa bira abbaan manaa ta'uu haadha manaa qabu dubartii garbiraa barbaada yoo ta'e. Haati manaa immoo abbaa manaa ta'uu qabdu diidaa luksaatti waan biraa barbaaddu yoo ta'e iddoo jirtutti lafa jirtutti innis isheenis waan biraa hojjetu yoo ta'e inni kun diinummaa Waaqayyoo nama taasisa. Diina Waaqayyoo nama taasisa. Akkasumas diina ayyaana keenyaa nu taasisaa jechuudha. Ayyaana nurraa mulqa. Warrumti gaa'ela qabu iyyuu tokkoo fi tokkoon waliif amanamanii waliin jiraachuu akka qaban dubbiin Waaqayyoo ni dubbata. Innumti gaa'ela dhaabbate akka dubbii sagalee Waaqayyoo jechuudha. Akka barbaade akka sagaagalu akka barbaade akka taatu yookaan akka inni ta'u otoo hin ta'in waliif amanamanii jechuudha. Kwaalitii isaanii eeggatanii amanamummaa isaanii eeggatanii isheen abbaa manaa ishee qofa. Innis haadha manaasaa qofa. Amanamummaatiin waliin akka jiraatan dubbiin sagalee Waaqayyoo kan deeggaru jechuudha. Malee abbaan manaa fi haati manaa akka barbaadan akka ta'an jechuudha. Isaan gidduutti iyyuu jaalalaan isaan gidduutti iyyuu amanamummaatiin gaa'elli isaanii kan gaggeeffamu qabu. Kanaan achi hundumti kan bineensichaati. Kanaan achi kanarraa kana jechuun haati manaa abbaa manaa ishee malee yookaan abbaan manaa immoo haadha manaa isaa malee yaa'onni kun akka addunyaatti beekamaadha. Akka Itoophiyaattis baay'ee beekamaadha. Baay'ee badaadha. Isumaa biyya lafaa keessatti gaafa laallu gadheetti jira. Har'ammoo gara waldaa kiristaanaatti inni kun ija baasee maseeneera. Waldaa keessa dhokatee waldaa keessa galee jaarsolii keessa galee tajaajiltoota keessa galee mannaa'ee godhatee jira. Kanaan achi hundumti isaanii kan bineensichaati jechuudha. Warri haadha manaa isaanii malee abbaa manaa isaanii malee otoo faarfatanii otoo tajaajilanii otoo Waaqayyoonis waaqessanii amantoonni kana raawwatanii kan Kiristoos otoo hin ta'in warra akkasii kan bineensicha isa hamaati jechuudha. Kan bineensicha isa hamaati. Kan seexanaati. Yookaan diinota Waaqayyooti isaan kun. Maaf achi keessaa bahuun nama barbaachisa jechuudha. Kanaaf achi keessaa luqqifatanii bahuun barbaachisaa jechuudha. Achi keessaa bahuun namoota kana keessa jiran namoota kanaatti deddeebi'an gorsuun gara dubbii Waaqayyooti akka isaan deebi'an barbaachisaadha. Qunnamtiin saalaa haadha manaa yookiin abbaa manaa ofii kan hin taane wajjin raawwatamu hunduu diina Waaqayyoo nama taasisa. Diina dibataatis. Xuraawwan akka kanaatti gaggeeffamu amanamummaa malee haati manaa abbaa manaa malee abbaan manaa haadha manaa malee kan gaggeeffamu diina Waaqayyoo nama taasisaa. Diina dibataatis. Ejjummaan akka kanaa jechuudha. Qunnamtii saalaa bakka lamatti qoodnee ni ilaalla. Bakka lamatti. Isaanis ejjaa fi halaalummaa. Ejji jechuun maal jechuudha? Halaalummaa jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Ejji qunnamtii saalaa erga gaa'ela dhaabbatanii booda gaa'ela ofiif amanamuu dadhabanii nama biraa waliin qunnamtii saalaa raawwachuudhaan ittiin kan gooftaa gaddisiisanii. Ejji inni jedhamu abbaan manaa haadha manaa ishee malee haati manaa immoo abbaa manaa ishee malee
gaa'ela isaaniin alatti wanti xuraa'ummaa akkasii gaggeessan kuni maal jedhama? Ejjummaa jedhama. Isa kana immoo Waaqayyo kan ciigga'udha. Waaqayyo kan jibbudha. Biyyi lafaa keessattuu safuu kan cabsedha. Aadaa kan cabsedha. Abaarsa guddaa. Furri kun warri kana godhan beektu abbaan manaa fi haati manaa warra kanaatti gaggeeffamanii afurri kun ijoollee isaanitti illee darbu. Ala isaanitti illee darbu. Baay'ee badaa. Baay'ee balaafamaa. Mee halaalummaa isa jedhu immoo ilaala. Halaalummaan qunnamtii saalaa gaa'ela dura gaggeeffamudha. Warri akkanaa kun halaalee jedhamu. Halaalee. Halaalummaan ni jennu kun immoo qunnamtii saalaa gaa'ela dura gaggeeffamu. Ilaa ejjummaa jechuun gaa'ela booda jiramti. Erga gaa'ela raawwatanii abbaa manaa diida labu jechuudha akka saree. Yookaan immoo erga gaa'ela raawwatanii haadha manaa diida labdu jechuudha akka saree. Inni kun ejjummaa jedhama. Halaalummaan ni jedhu immoo dargaggeessa yookaan dargaggeetti otuu gaa'ela raawwatiin dura. Otuu gaa'ela raawwatiin. Otoo sirna gaa'ela raawwatiin dura hafuura akkasii warri gaggeeffaman inni kun maal jedhama? Halaalummaa jedhama. Otoo gaa'ela raawwatiin. Isa kana Phaawulos baay'ee ciiggaa. Otoo gaa'ela raawwatiin. Irra akka biyya keenyaatti gaafa laallu barattoota mee ilaalaa mee warri barumsa keessa turan iddoo jirtanittis mee ilaalaa. Har'aa otoo gaa'ela raawwatiin ijoolleen umuriin waggaa 15 ol 10 ol sadarkaa elementariitti warri baratan haayiskuulii warri baratan piripaatorii warri baratan yuunivarsiitii warri baratan gaa'ela otoo raawwatiin akka horii warri jiraachaa jiran jiru. Akka horiinillee horiiyyuu safuu qabata akka ta'e horiinuu akka horii akka haadha manaa abbaa manaatti kan jiraatan jiru. Walitti galanii mana kiraa keessatti kan walitti galan chiiqii kan jedhan fireendii kan jedhan inni kun abaarsa. Inni kun hafuura bineensichaa. Warri halaalee immoo mootummaa Waaqayyootti hin galan jedha. Rakkoo maal qaba? Tokko jaalladhu jedhaa jiru. Aloonni baay'ee tokko jaalladhu. Ndee walii keessan jaalladhaa jedhe malee wanta xuraa'ummaa fi wal jaalladhaa jenne sagalee Waaqayyoo. Ganaa juttuuf malee Phaawulos xuraa'ummaa akkasiirraa halaalummaa akkasiirraati fagaadhaa jedha. Hiriyyaan taanerraa karaarraa kan si kaachisurraa daandiirraa kan si kaachisurraa fagaadhuu jedha. Dubarri tokkottee hiriyaa qottee dhiira wajjin akka barbaadde iddoon taanitti wajjin teessi ofii isheettee ofii ishee karaa taate jechuudha. Inni hir'is dubartii tokko bira yoo taa'e garan taanitti isa geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf saala faallaa ta'e irraati namni tokko hanga gaa'ela raawwannetti of eeggannoo gochuu qaba. Dargaggeessa yookaan dargaggeettiin tokko. Inni kun immoo gaafa kana keessa kan halaalummaa jedha. Har'a biyya keenya Itoophiyaatti abaarsa guddaa gaaga'insa guddaa akka dhiigni dhangala'u kan taasisaa jiru maali jennee gaafa hubannu isa dhugaa Waaqayyo akka hubannoo mataa qotti hafuura kan har'a dargaggeessa qulqullummaa hin qabu dargaggeettiin qulqullummaa hin qabu ijoollee umurii xixiqqoo irraa kaasanii hafuura hin taaneen kan faalamedha biyyi keenya. Utuu gaa'ela raawwatiin namni qulqullummaa isaa kan balleessa dhaloonni qulqullummaa isaanii kan balleessan hojii seexanaa kan hojjetan hojii abaarsaa kan hojjetan kan barbaadan kan sagaagalan biyyi keenya hammeenya akkasiidhaan Itoophiyaan kan haguugamte dacheen Oromiyaa kan haguugamte kana qofaadha. Dhiirri tokko immoo dubartii 15 wajjin kan haabatu otuma hin fuudhin isheenis gaa'ela jettee dhiira 15 wajjin kan haabatu kun maal jechuudha jechuudha. Foon ofii gurguranii aannan ofii gurguruudha. Eenyuuf seexanaaf eenyuuf sagaagalummaaf. Phaawulos gaafa dubbatu agni keessan agna Kiristoos miti reeta. Agna Kiristoos isa ta'e kan immoo akka barbaadne akka gochuudhaaf nuuf eeyyamamaa reeta. Hin eeyyamamu. Agni kee agna Kiristoos akka barbaadne gochuu hin dandeenye. Akka barbaadne gochuu hin dandeenye. Agna keenya kan agna Kiristoos erga ta'ee. Agni keenya kun iddoo buufata hafuura qulqulluu ta'e lapheen keenya jireenyi keenyi maal ta'uu qaba? Kiristoos ifatti ba'uu qaba. Namni agna isaa kana irratti hafuura jechummaatiin hafuura halaalummaatiin wanta hin taane ofirratti raawwatu kun firdii ofirratti fuudhaa jira. Mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Jireenya bara baraaf ta'uu hin danda'u. Mootummaa Waaqayyoo achumayyuu haa ta'u lafuma kana irratti namoonni akkasii beektu hin adabamu. Sanyii isaanii Waaqayyoon adaba. Hin adaba Waaqayyo. Warra akka kanaaf deddeebi'an. Warra akka kanaaf jiraatan. Jiru warras mana Waaqayyoo keessa. Kaadhimaa jedhanii booruu fi wal adda baafanne booruu fi jedhanii gaa'ela raawwatiin otoo waldaan kiristaanaa walitti isaanii hidhiini akka barbaadan kan jiraatan. Gaa'ela dura ejjummaa kan raawwatan
gaa'ela halaalummaa kan gaggeessan jiru. Mee tubtu wanta namoota baay'ee beekuu dandeessa. Erkuma gaa'ela raawwataniyyuu immoo farfataan baay'een, lallabaan baay'een, tajaajilaan baay'een, jaarsi waldaan baay'een haadha manaasaa alatti dubartii biraa wajjin xuraa'ummaa kan gaggeessu. Akkasumas haati manaa dhiirota baay'ee wajjin xuraa'ummaa kan gaggeessu. Namoota hunda otoo hin ta'in baay'een isaanii warra akka kanaa jiru. Achi keessaa hin ba'u taanaan aloon namoonni akkasii achi keessaa hin ba'an taanaan warra akkasii kanarratti harki Waaqayyoon diriira. Hin adaba Waaqayyo warra kana godhan. Hin adaba. Yiqeexaal እግዚአብሔር akka bafakkeessine deddeebinu miti. Akka waliin oonee jiraannu miti. Qullaan godha Waaqayyo gaafa. Ayyaana isaa nurraa fuudha. Dibata isaa nurraa fuudha Waaqayyo. Adeemi. Wali እግዚአብሔር እንመለስ. gara Waaqayyotti adeemi. Maqaa balleessii warra baannee deemu. Xuraa'ummaatiin warri deddeebi. Adeemi. Raajis ta'e, lallabaas ta'e, paasteris ta'e. Tamalas wal እግዚአብሔር. Deebi gara Waaqayyotti. Gaggeessitu waldaas ta'e deebi gara Waaqayyotti. Foomsaan warri gurguranii jiraatan jiru. Biriidhaan isa kana kan gaggeessan. Qarshii fudhachuudhaan isa kana kan gaggeessan. Bakka jirtanitti qofaa miti. Itoophiyaa keessa iyyuu guutu. Mannaa'ee godhatee dubarri tokko kaabinee tokkoof nama abbaa manaa qabuuf qarshiidhaan kan bitamu. Hojii argachuudhaaf kanaaf kan bitamu. Baay'ee badee jira lafti alootanan. Jirra jenna malee baay'een hin jiru. Tarkaanfachaa jirranna malee aloonni baay'een tarkaanfachaa hin jiru. Warri tajaajilan kan wal gowwoomsan. Ayyaana walirraa kanaa jedha. Kanaaf kiristaan kwaalitii isaa eeggatee deddeebi'uu qaba. Otoo gaa'ela raawwatiin xuraa'ummaa irraa of eeggachuu nu barbaachisa. Gaa'ela keenya warri gaa'ela raawwanne as gidduutti dhagaa sirriitti hima maqaa Yesuusiin. Otoo gaa'ela raawwatiin ejjummaatti hin galinaa. Halaalummaatti hin galinaa. Achi keessa galtanii yoo jirtuuti immoo baa achi keessa baa siriin jedha Waaqayyo. Qalbii jijjiirradhaa. Hin deebiinaa sanatti. Hin deebiinaa. Warra otoo gaa'ela qabdanis hafuura kanaan gaggeeffamtan yoo jiraattan abbaa manaa keessan alatti dhiira biraa wajjin haasaan taane kan gaggeessitu raawwiin taane gochan taane kan gaggeessitu yoo jiraattu baay'ee achi keessa baay'ee siin jedha Waaqayyo achi keessa baay'ee yeroo qabda yeroo siin kenneera Waaqayyo sa'aatii nuuf kenneera Waaqayyo haa baanu achi keessa baa achi keessa qalbii jijjiirradhaa dhiqaddaati baa bineensicha jalaati baa inni kun hafuura bineensichaatiin bitamuudha hafuura jawwichaatiin bitamuudha hafuura illuuminaatiin bitamuudha inni kun baa achi keessa Bamana keessanii alatti raawwii akkasii warra sin barbaadan ejjummaa akkasii warra sin barbaadan ofii keessa barbaadan qofaaf miti namni kanaaf sin barbaadu jiraachuu danda'a dhiirri kanaaf si barbaadu jiraachuu danda'a abbaan manaa biraa kanaaf kan si barbaadu jiraachuu danda'a noo jedhe hin biyyade ka Yoosef hin galiin achi keessa hin bitamiin bineensichaa harka bineensichaa bu'in harka hamaan bu'in buutee yoo dibdate baay'ee achi keessaa baay'ee baasee achi keessaa si baasa humna dhiiga Yesuusin. Afaan bineensichaati bayi. Afaan jawwichaati bayi. Afaan illuuminaatiiti bayi. Hinduun mootummaa Waaqayyoo alatti nafiin. Otoo tajaajiltuu alatti nafiin. Otoo faarfattuu alatti nafiin. Otoo Kiristoosii waaqessituu alatti nafiin. Baay'ee achi keessaa. Waaqayyo kan nutti dubbatu. Sagaleen kana akka wal barsiisnu kan nu taasise Waaqayyo achi keessa warra jiru akka achi keessa baanuuf. Aloonni kana keessa jiru akka achi keessaa ba'u. Aloonni rakkina kana keessa jiru akka achi keessaa ba'u. Inni achi keessa hin jirre immoo akka of eeggatu ayyaana namaa qullaa qabu. Har'aaf faarfachuu dandeessa. Har'aaf lallabuu dandeessa. Har'aaf qaaleen iyyachuu dandeessa. Booru garuu qullaa ta'a. Booru garuu Waaqayyo ayyaana isaa sirraa fudhata. Dhugaadha Waaqayyo. Aloota jallinaan deddeebi'an. Aloota xuraa'ummaatiin deddeebi'an irraa ayyaana isaan fudhata. Hafuura isaan fudhata. Ergaa isaan fudhata. Sagalee isaan fudhata. Manni Waaqayyo sabrii qaba. Manni Waaqayyo eeggannoo qaba. Ka barbaadan keessatti kan ta'an miti. Ka barbaadan wangeela kan fuudhanii gara barbaadanitti ittiin kan hiikan miti. Gara barbaadanitti ittiinis kan barsiisan miti. Gara barbaadanitti ittiinis kan haasa'an miti. Ifardaa. Hin parada sagalee Waaqayyo. Hin parada. Hin parada. Waaqayyo gooftaan nuunaa yaadata. Waaqayyo gooftaan nuunaa millata. Makato sekelari jantaria. Hallelujah. Me ijoollee Eelii laal. Ijoollee Eelii halaalummaati warra gaggeeffaman.
جولة إلي متابع سامويل سدورا بقولنا لهم لكوبسا كنا مرة كاسات قارب بفتح لكوبسا كنا لما متاشر رمان زدا إلمان إلي واقعيون كان بيجنيتي نموت واي إن باو نترنج جولة إلي نموت واي إن باو نموت واقعيون سجاد كرو أبان ساني لوبا كنتي أبا ساني كرتس لوبا تاودا هنوتي من واقعيو كيسو جتال كرو خواين باب ورامما كان كيسا إجمما كان كيسا إتو آرسا واقعيو كان سلبسان نموت كان سلبسان دوبرتو تبربادة وجري كان إجل إجمما كان كيسا دوبرتو تمين ميدا غوفلتاني خوجري نتجا كيسا رنجرو كو والدا كيسا جيرا نجرو جديد جيرا الرمانا خوال ديك ساجر أبا منا بادا منا باير قمنا ديك ساجر ريتو جدا إنني تشاشرين تتي والشكو شكير مو منا ديكا باير قمنا ديك ساجر قايل نموت باير ربيكا ترى ما كانت إجمما كانت النبي يلفا كيسة تدراري والدا كيسة تركيني دراري والدا كريستانا راساجر هرمنا مرتي لابتي خوال ديكا ورا كريستانا دا بروتستانتي كنتاني دا جولي واقعيون كريستوس اتكنا منالي دا قايلة قولي كان قابين قولي هرتان إجولي كان كركر هرتان يتباهد منا واقعيو كيسا كان جيراني دا هلو هذا مغنو بلوتو آخر أنو واقعيون ولا واقعيو أبرپاد يريد يرو چيزم ميت يريد يرو تام ميت مات آوال بلسين تراؤمان حلالمان جرين يكتي سجراچون قبر بادن نبچون قبر بادن تون هرّا ولدا كريستانا كيستي باية بكلي مو قدته دراري جاكودته جسالا بكم قوته ترودا ولدا كيس قوته كج غرو فتة كابده سوفي فتة كابده إشيني سنس فنا كابا فتني دي منا كابا كاتو چاوا كات كيس ساني غرو بوتا ورا بسا كنته كيس ساني غرو فولي برا كنكب وكيو تو قصيرالو نقدي بيان برباد جولي دي كنافي قلنا كان كامن سافو كان كامن توران أبان ساني إلي لبني إلي غابسان ورامار أوتن غابسان إتوا أرسا سلبسات غابسان أكنتان إتان إنو ما رجعوا ما تالي ساتوري إلا هجازل توني سنتنا نما غاجياس توني والغا سنتنا نما أوبريتين كتو خبر بعد تاتو بوليسي كتو خبر بعد تاو تالي سونكاب أكيني تالي سونكاب هجازل توني تالي سونكاب غايلا ورديغات Oto gaela abani mo afurantane warga get oman oto gaela ni chari ni mo hiriyo majerani wanta baiye jerani afurat urahum mati warra get oman fajagil to ni chali sungam please alo takasi tidette bian barnota sagale wake bas sumbar bachisat irka wake yo bachi sumbar bachisat eni oto chollensa kana rawatani oto wake satti dubbatu ijoollee isaa gosa deebisuu hin dandeenye ijoollee isaa adaba gochuu hin dandeenye keessumaa ijoolleen eelii lama baay'ee baddoota turan baay'ee xuraa'ummaa kan gaggeessan har'a warra biyya lafaayyuu wayyaa gara waldaa tokko keessa yookaan amantoota tokko yookaan tajaajiltoota tokko yookaan immoo ijoollee tajaajilaa gaafa laaltu baay'ee karaarraa kan kaatan ijuma baasee kan fiigurraa otoo lallabuu dubartii kan laalu isheenis otoo faarfattuu hireessa kan fajjitu waldaa keessa taa'anii jaka walda qasan otoo waldaa qanii beellama biraa kan qaban waldaa gile tokko immoo beellama biraa qabu oolmaan isaanii iddoo waldaa garaa fi garuma iddoo biraa oolu nama waldaa oolee galanii fakkaata nama waldaa oolee fakkaatanii kan galan nama adaarii mana kadhataa waldaa keessa bulan kan fakkaatanii galan garuu adaarii isaanii iddoo biraa kan ta'e bultiin isaanii iddoo biraa kan ta'e gudi jira bukootu jira to faarfataniiyyuu to gaggeessaniiyyuu tajaajiltoota gurguddoota mataaniyyuu dontaara keessa kan jiran hafuura kanaa kan gaggeeffaman danuun jiru isa kana immoo hin jajja miti waaqayyo isa kana immoo waaqayyo itti gammada miti abaarsa hirgimaan nuhe aloota karaarraa qaatisuudha kun hafuura bineensichaa bitamuudha kun addunyaan kun gara isheen itti deemaa jirtu baay'ee ulfaataadha waldaan kiristaanaayyuu eeggannoo cimaan gooftaana
أنا سني كنوت إمام قرن نتاناني قرأت أديما جرو أدم بابا نتانا بايو نفاتات بايو نفاتات. It is very 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 dangerous. بايو بلا بجا. جولني يعني أبورا كنا ورك كيف بماني واق أيو هر كسافر جاكاب تكو خرا موسى خرا سامويل كنسل يا سامويل چه منا کو منا إچا قراني منا کو منا قرآن ما قراني إيدي إجولة ساتو أركو بورسن ديرسني أدابين ديرسني منا إيدي رتار كقولان كاسا جري واقع منا إيدي ننادب إيدي تيس ننادب إجولة سات ننادب جري واقع إلا إنجيل بيوته واقع إلو أدابون سانو كيس تو إنجيل بيوته تجاهل تو إنجيل بيوته نو أدابون سانو لو واقع منو مساكي سا واقع كان كل ليسو كابون كل ليس كان سجاو كابون سجا كان سلقاتو كابون سلقسا كان أكالة كابون كابون أكالة يا كالة الكيتا يما يقول مست من ملالسو زارم نجد تكتلو من ملالسو يما يقول من بس بزموت من ملالسو زابر عندك يا كالة يوارجال هن سلبتو غافتو هن سلبسا واقع سلبسو قطامي يودي جنو بولا بينا فران قاسا واقع هنا جيس وقال جوليني واقع بك تري ورانا لبو ساني تري ورانا ردك سانبون بري واقع هنما ديكو كيسا سيو أتو خنا كيسني تو طعم ما كيسني ساندو كاكو واقع يو فودا نيتو كره تري ورانا دو ساندو كاكو واقع يو برسنة سابوكا ولفينا كباتو طعم ما كيسني ساندو كاكو واقع يو تيمبو تا يدن بك تري ورانا تيمدوان جولين إيلي لما موتو هندوان إيلينيس أودي بنو كنا كافر كولنيس نيتو أوبر كده هرسوا كيور كسان كاس هرسوا كيور ريسان كاس بلوتك سبوا كي أيونا سودا واك أيونا سبب كراك أيوت جادين واك أيومنا سابينكا مال تجادل تونو كنا راوتو جنة راقات شوكم نمر راقات وجين راقاتي nama gangi rakati wajini gangi rankati nama lo to gowom su wajini gowom komi nama wakayon gowom su warpad wajini gowom si gowom komi wakayon gowom ko buma gowom samale na obuma ki yo bitti maramale wakayon gowom ko munar ga wakay bitik tere tuma meli rattu wakayon ke gabto harrasin ka wakay walda kristana keset in ka wakay waltachi wakay yo itu madraki wakayo itu asa wakayo khamtane ti warajitan wakayo nada yon debnu tay gor bamnen debnu wote silalo di barana mal gor sadaka nang sigor sayotteo nan sigor sayra nu debe ado di baraka bayira kisan oton gor bamin nama gor su barpat oton barati barsi su barpat oton lenji alo talenji su barpat turbi sagale wakayo gadi pakesen batin number sisa chu barbat to ay Kristos ritim bekin rakkina dandame ariyatamu dandame wangel kuna khani katina maqabbal sis otom bekin nambe kay chu barbat hello wakayo waka mana safina wakayo waka mana saf dapat ani isin mana kullu ma wakayo لبينك غرانك دفنس متاكين يمك إنساني لكن يتواك يوبد بوك الربكين وانت برباني لبتشون غاريت لبيك الناس وانت برباني يادو غاريت نوالي أبسيس أيانا واك يور رالفاكيس أيانا واك يور قنور راسو قنو تاسس ونفسني ناغركا إكا أكا كانت ورامما تنكا كيف بموت جولين إلي أدبا بقتان جولين إلي دعا بقتان مني إلي قم أدبامي الرس والدا كريستانا كيست أتو واقف بتاني أتو يسوسين أمانتاني زراني أتو فار بتاني أتو للباني أتو والدا كجساني أتو من واقع يو كيس ديب يعني ورامما وكانت جمّا وانتو لفنا واقع يو بنتاني ورامما بوليتين كجيب فمون دين واقع يو نمتاسسا دين واقع يو نمتاسسا يو كارمو دين أيانا كينيا نمتاسسا أيانا كينيا تقبلاتانو ديبتكي تقبلاتانو تاسي دين واقعيو نمتاز دين واقعيو تشون نمني قدو بسغلي واقعيو تنجران دين واقعيو
Anumaaf situ diina waaqayyoo ta'a jechuudha deebi'ee. Sumatu diina waaqayyoo ta'a jechuudha. Seexana otoo hin ta'in wanta biraatu sumatu diina waaqayyoo ta'a. Anumatu diina waaqayyoo ta'a. Namni akka dubbii sagalee waaqayyootti hin deddeebine akka dubbii kiristoositti hin deddeebine namni kiristoosiin hin fakkaanne diina waaqayyooti. Kanaaf xuraa'ummaa foonitti gaggeeffamu diina waaqayyoon nama taasisa. Phaawulos ergamichi guddaa kan balaaleffatu cubbuu hundumaa keessaa ejjeta. Kanaaf warra Qorontos warra bara Phaawulos keessa magaalaan isaanii ejjaan beekamtu turteef yommuu barreessu akka kanaatti ture. Mee isa kanaa Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 6:15 isa kana booruu itti fufnee ilaalla. Egaa boorichaadha. Phaawulos cubbuu hundumaa keessaa cubbuun kaan gaarii jechuu miti. Cubbuun kaanii fudhatama qaba jechuu miti. Cubbuu kaan keessa baay'ee kan inni balaaleffatu tokkes godhee kan irratti dubbatu ejjeta. Magaalli Qorontos ejjummaatiin waan guutamteef hafuura ejjummaatiin waan to'atamtee jirtuu fi kiristaanonni achi keessa jiran immoo amala kana dur waan qabaniif amalli kun dur isaan keessa waan jiruu fi isa kanarraa akka of eeggatan isa kanarraa akka isaan adda bahanii akka isaan qulqullummaatti jiraatan akka isaan halaalummaa irraa fagaatan akka isaanii jireenya isaanii akka isaan eeggatan isin mana qulqullummaa waaqayyoo miti akkuma jedhu Phaawulos mana qulqullummaa waaqayyoo yookaan agna Kiristoos kana immoo akka barbaanne gochuu dandeenya aree jedhee akka barbaanne gochuu hin dandeenyu jedhee akkuma ni dubbatu gadi qabee akka inni isaan hubachiisu ni agarra. Kanaaf ejjummaan baay'ee badhaafamaadha. Halaalummaanis baay'ee badhaafamaadha. Bira deebiin dubbadha. Ejjummaa jechuun gaa'eedhaan raawwatanii abbaa manaa haadha manaa isaa malee iddoo biraatti akkasumas immoo haadha manaa abbaa manaa ishee malee iddoo biraa beektu fageenya irras ta'anii haa ta'u otoo wal bira jiraniis haa ta'u waan biraa kan raawwatan isaan kun maal inni kufaatii cimaaf raawwii cimaaf nama saaxilaa jechuudha. Ejjummaas jedhama. Halaalummaan immoo gaa'ela toon raawwatiin gaa'ela dura xuraa'ummaa gaggeeffamu yookaan ejjummaa gaggeeffamudha. Gaa'ela dura Waaqayyoon sinii naa gargaara. Jireenyi nama ejjitootaa du'aadha. Ishee kana dubbadhee xumura. Jireenyi nama ejjitootaa du'aadha. Hafuurri isaanii du'aadha. Bakka kadhachuu hin danda'anii ayyaanni Waaqayyoo irraa sokkaan. Bakka dubbiin isaanii hin midhaa'u. Lallabni isaanii hin midhaa'u. Kadhanni isaanii hin midhaa'u. Du'aadha. Zeeroodha jechuudha. Hin jiran. Ulfinni Waaqayyoo sirra hin jiru jara kana. Warra jireenyi nama ejjitootaa ulfinni Waaqayyoo isaan irra hin jiru. Qullaan namni jechuudha. Dubbiin waldaa keessatti qabsiise aamsuun ni ulfaata. Jireenyi nama irra ejjitoota gaafa isaan dubbii waldaa keessatti kaasan gaggeessitoota fakkaatanis tajaajiltoota fakkaatanis waa tokko fakkaatanis gaafa isaan dubbii kaasan dubbii isaan kaasan aamsuun ulfaata. Eeshiisiin jedhan qabaasiin laatan kan koo malee jedhan biitanya manifas waldaa kan diigan saba Waaqayyoo kan diigan dhaloota kan diigan safuu kan hin qabu. Saba Waaqayyoo kan hin yaadu mataa isaaniif kan hin yaadu Kiristoosin ofirratti kan hin sodaatu dubbii isaan qabsiisan dubbii isaan dubbatan kan nama cabsu kan dhaloota cabsu isaan miti afuricha turraa kana godha nama warra akka kanaa of ilaaluun barbaachisaadha. Ejjummaan dhukkuba hafuura vaayirasii hamaasa guddaadha. Ejjummaani dhukkuba ulfaataa vaayirasii hafuura keenyaa vaayirasii ayyaana keenyaa isa ta'edha. Ejjummaan baay'ee gadheedha. Vaayirasii HIV oli kan ejjummaanii dhukkubaaf illee akka isaatti lama nama godhamti lubbuun namaa illee akka karaatti hafu umurii namaa kan gabaabsu namni jechuu makee vaayirasiidhaan qabamuu danda'a. Ejjummaan tinaa HIVdhaan qabamuu danda'a. Lubbuu isaa irratti jechuu beektaa lubbuu isaa irratti hojjechaa jira foon isaa irratti hojjechaa jira xuraa'ummaa du'a ofirratti fidaa jira du'a ofirratti harkisaa jira jechuudha. Kanaaf ejjummaanii vaayirasii hamaadha. Otoon seensi aseenennaa keessaa baasuun baay'ee ulfaataadha. Dubbi sagalee Waaqayyoo jiraachuunii fi kadhachuun immoo irraa cabsuu dandeessaa jechuudha. Mallattoon warra ejjitootaa cabsuu, diiguu, maqaa balleessuuf kan kana fakkaatanidha. La mallattoon warra ejjanii beektaa warra ejjummaatiin deddeebi'anii isaan tokko nama cabsu, jechaan nama cabsu, dubbiidhaan nama cabsu. Hin ijaarra jedhanii immoo diigumsa kan isaan gaggeessan maqaa balleessi, maqaa kan nama balleessan, maqaa kan walii balleessan. Beezimmuut yemmuu maruu nannessi. Ejjummaatiin warri gaggeeffaman maqaa balleessitu, maqaa walii balleessu, maqaa tajaajiltootaa balleessu, maqaa hiriyaa isaanii balleessu. Ofii isaatti badaadha dura. Nama badaateetu maqaa
cabsuu barbaada. Nama diigame diiguu barbaada. Mallattoo warra ejjitootaa cabsuu diiguu maqaa nama balleessuudha. Kan kana fakkaatan.